Hai ashama harka fuunii hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo nagahaa waaqayyo isiniif haa ta'u lafumaaf iddoo jirtanitti akkam jirtu. Yoo yaadannee jiran maan keenya qaalii daawwattootaa fi hordoftoota chaanela Masiyaadha eebbisaa jirra jirtuunis nagaa keenya galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u isin akkam jirtan kan nyaattan dhadhaadhaa jireenyi badhaadhaa jedha Oromoo yeroo nagaa wal gaafatu akkam isin fayyaadhaa mi jirtu. Bakka jiraattan nu illee jirra galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u egaa akkuma beekamu torbaan kana keessa viidiyoo xiqqoo gadhiisuudhaaf waayifaan baay'een arganne warroonni nu yaaddan illee akkam jirtanii asumaan koota isin affeerra jirra iddoo kana iddoo bashannanaati iddoo moolii zanaa jedheedha feetan kaaffee feetan iitingii feetan meetingii waati zamanii leenkoof onili Enna hundi isaatu jira saniin jennaa akkamisin mee baga jiraatanii kootaatti booharaa saniin jedha. Akkuma immoo viidiyoon hojjennu daddafee isin qaqqabu warroonni isaanii lakeenyaaf maatii nuuf hin ta'inillee maatii nu ta'a. Like, share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa saniin jetti Masiyaadha eebbisaa saniin jenna. Warroon immoo nu laala maatii nu taatanii haga ammaa nu hordofaa turtan nu faana buutanii yeroo nu dhufnee mana keessan isin daawwanne illee nu komii osoo nu hin dhiyeessine na hordofaa turtan naaf galatooma isiniin jedha hundi keessanuu. Egaa guyyaa har'aa kana immoo maalirraa dhufte yoo jettan bootuma zanaa jedhe bakka boota nama hawwatu kana haa daawwattanii fi akkasumas suuparmarkeetii cimaadha suuparmarkeetii zanaa jedheedha akka mana gaa'ilaatitti kan hojjetamedha bakki kaaffeen isaa. Namoonni iddoo kana barbaadanii dhuftanii itti bashannanuu ni dandeessu zanaa fataa jettanii jechuudha. Namoonni dhuftan immoo kaama geensiniin jenna guyyaa hunda maaliif suuparmarkeetii kana keessatti anatu isin affeera ishii namni dhuftan hundi keessanuu. Kanaafuu chaanela keenya like share subscribe godha achumaan immoo gaafa achi dhuftan koolminaa godha anatu achitti argamee isin affeera jechuudha. Mee ilaala dhugaa akkam nama hawwata bootanii bakka. Way oduma madoo fi faana achi jiraatanii fa'a jastifataa jedhumi kophaa ta'uu nama dabbara malee akkasiniin jenna uummata keenya qashtii uummata gaarii. Egaa akkuma beekamu dhalli namaa addunyaa kanarratti tokko guutee fi jireenyi isaa milkaa'ee fi akkanatti zana jedhee mana guddaa akkana hojii isaa banatee hojjetata. Dhalli muraasni immoo addunyaan tun bu'aa bahii hedduutti fiduudhaan sadarkaa namaa kana ga'u miti kan nyaatee bulullee dhabee jiraachuu danda'a. Addunyaan kun bu'aa bahii hedduu qabdi jechuu barbaadani malee kan viidiyoo kana isinii fide waan biraa miti. Dhaloonni keenya kun keessattuu dhaloota baay'ee dararamaadha. Maalittu kana dararaa kana nutti fidellee yoo jenne hojuma nu hojjennu jechuudha cubbuu nuti raawwannuudha malee. Namoonni kamuu hojjeteetiin malee taa'ee hin dhufne abbaan suuparmarkeetii yookiin suuqii yookiin shooppii biigii kana jechuudha. Inni somrii isaatti hojjeteetuma garuu xiqqoodhaan nama guddisa waaqayyo gaafa guddatanii ka'anii sadarkaa kana gahan. Just bakka yaanii wanti tokko gammachuu qaba inni amma inni hojjettoota miliyoona meeqachi keessatti hojjechiifataa jira. Hin beektuuni. Innaa faaqocheen biyya arabaallee akkanatti akka hojjettan gaafa biyya galtan manii teessan jabeessa qabadhaati. Gaafa biyya keessan galtan akkanatti iddoo akkana haala mijata bakka yaani wanta daawwiidhaa ta'u wanta famous hin godhu jechuudha yeroo gabaabaa keessatti. Wanta akkasii akka hojjettanii isiniin jedha maaliif garuu dirqama oluma kaanee har'uma suuparmarkeetii guddaa dhaabnaa osoo hin taanetti xiqqoorra kaateti. Jalqaba hojii kana hojjechuudhaaf shamartii takka yookiin dubartiin tokko yookiin dhiirri tokko hojii tokko hojjechuu gaafa hedduu yaani akkanumatti dhaqee hojii kana bakka suuqii banumaa fi deemuu hin qabdan. Duraan dursa karoora qabaachuu. Karoora gaafa qabaanne wanta kamuu hojjechuu ni dandeenya.
dursite ati amma deemtee suuqii birrii qaba jettee suuqii banuu osoo hin taanetti deemtee qacaramtee warra suuqii hojjetaa jiru keessa qacaramtee baatii 2 baatii 3 isaan bira hojjettee muuxannoo irraa fudhachuu qabda malee birrii qaba jedhanii oluma kaanii suuqii gaafa ijaaran hagamtuu nama awwaattaa nama baasaa nama kasarsaa yoo hin beekne kuni kisaaraa isa lammataa ofitti fiduudha jechuudha. Kanaafuu namoonni hojii dhuunfaa keessa yookiin hojii suuqii, hojii daldalaa, hojii bakka oomishaa wantoota akkasii namoonni hojjetachuu barbaadan bifa salphaa ta'een jechuudha. Bifa salphaa ta'een ofitti amansiiftanii dursitanii warroonni mana rifeensallee bananna jettan. Yaani namni karoora nama kanaa garagara waan ta'eef namoonni karoora garagaraa kana qabdan gaafa biyya galtan hojjechuudhaaf qabaatan ofi amanamummaadha hunda dursa ofitti amantee kan nan godha gaafa jettu garuu muuxannooti barbaachisa birrii qabaa bichaadhaaf hin hojjetamu. Akkaataa qaba. Seera mataa isaa kan of danda'e qaba wanta tokko hojjechuudhaaf karoora isaa akka ejjennoo irra si dhaabu malee har'a deemtee jalqabdee boru kasartee keessa galtu ta'uu qabu jechuudha. Kan irraa sooromtee kan itti guddattee femas taate itti dhufnee sin daawwannu sin haa ta'u faaxuchee keessattu araba gara yaalaachuu seetoche lannaan ta'e xaqmaali hee mikir ማለት ነው በቃ ጠንክራችሁ ስሩ አገር ከገባችሁ እንደዚህ አይነት ሾፕ ክፈቱና ዘና በላችሁ ስሩ በቃ ለሱ ግን መጀመሪያ አላማ መኖር አለባችሁ ዝም ብላችሁ ብር አለን ብለን ሱቅ ምናምን እንከፍታለን ማለት አይደለም ሆመኔር ቤት እንከፍታለን ምናምን ማለት አይደለም ነገር ግን አንድ ሰው አላማ መኖር አለበት ይጠቅማችኋል የቪዲዮን ሼር አድርጉና ጠንክሩ ስሩ ጠንክሩ ይሄ ምክር ለማንም ያኔ ወንድም ሴትም ቢሆን ችግር የለም ያኔ ያማ የኢትዮጵያ በቃ እዚህ የምትሰደዱ ለእናንተ ነው እኔ ጋርታቶች ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ የኔን ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉና አበራትቱኝ እምላችኋለሁ ቻው ደህና ደሩኝ ዋና ሁርዶፍታኒፍ ገለቶማ ቻናል ለከኛ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎቹ ፊንራፋተና